Shama harka fuuni daawwattoota OMN oduuwwan isaatti kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana biraan biruutu oduuwwan isinitti hima. Godina Gujii Bahaa aanaa Waadaraa keessatti manguddoon obbo Waaqoo Jiloo jedhaman ajjeefamuun bosona keessatti reeffi isaanii akka gatame dhagahame. Obbo Waaqoo Jiloo ji'a lamaan dura ilma keetu bosona jira jedhamuun kan hidhaman yoo ta'u, adoolessa 11 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Waadaraa keessaa bafanii ajjeefamuu isaanii maatiin OMN itti himanii jiran. Siraaj Sabaaf maatii fi namoota naannichaa dubbisuudhaan oduu qindeesse qaba. Godina Gujii lafa waraanni bilisummaa Oromoo fi gareen bilisiginnaa irratti wal haleelaa jiran keessatti ajjeechaan suukaneessaan haloo bahiinsa fakkaatu waraana mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamuu itti ufee jira jedhan jiraattonni godinichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Gujii Bahaa aanaa Wadaaraa keessatti maanguddoon ganna 75 kan Waaqoo Jiloo jedhaman humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Wadaaraa keessaa baafamuun ajjeefamanii daandii cinatti gatamuu miseensi maatii OMN itti himaniiti jiru. Ajjeechaan kun ajjeechaa haloo bahiinsaa fakkaata kan jedhu miseensi maatii gaafa adoolessa 11 bara 2013 irraa jalqabeem lolli cimaan humna addaa poolisii Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti aanaa Wadaaraa keessatti adeemsifamuu himam. Humni addaa poolisii Oromiyaa lola kanaan miidhamee of duuba kan deebi'e yoo ta'u, maanguddoo ilma kee kan bosona jiru fidi jedhanii ji'a lamaan dura hidhan obbo Waaqoo Jiloo adoolessa 11 bara 2013 dilbata darbe halkan sa'aatii 3tti gara maatii keetii galta jedhanii mana hidhaatii baasuun kiiloomeetira 4 fageessanii rasaasaan mataa keessa tumanii ajjeesan jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Waaqoo Jiloo jedhamee ji'a lama ol ta'ee jira. Ilmi keetii waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Sababa kanaaf ilma keetii fidii isaan ta'uu baattuu hidhamtaa jedhanii fuudhanii ji'a lamaan dura hidhanii turanii achirra ji'a lama erga fiteen booda halkan kalee malee giddaan akka afaan biyya kanaatti akka afaan Itoophiyaatti guyyaa 11 ji'a 11 bara 2013 guyyaa sanii naannoo aanaa Wadaaraa san keessatti waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti lolli gaggeeffamee ture. Erga lola kana irraa deebanii halkanii sa'aatii 3tti koottiin galtaa feestaalii keetii hiikaa keetii shaantaa keetii waan qabdu fudhadhu jedhanii mana hidhaatii baasanii deemanii magaalaa irraa kiiloomeetirii 4 deemanii ajjeesanii biraa deemanii jiranu. Ilmi maanguddoo kanaa kan obboloo jedhamu waraana bilisummaa Oromootti hoogganaa cibraa tokko ta'uu kan himu miseensi maatii nageenya isaa maqaan akka dhahamu hin barbaanne kun ajjeechaan kun tarkaanfii haloo bahiinsaa fakkaata jechuun dubbatam. Ilmi maanguddoo Waaqoo Jiloo kan obboloo jedhamu waraana bilisummaa Oromootti hoogganaa cibraa laga dambiiti. Sirni nama nyaataan akkuma ilmaan Oromoo nyaataa turetti abbaa kiyyas nyaatem ani qabsoo saba kiyyaatiif bosonatti baheem sabaa fi biyya tanaafan bosonatti bahee maleem nama ajjeesee hin baane jedhem. Ani bilisummaa saba kiyyaa barbaacha aarsaa kafaluuf manaa bahee malee abbaan kiyya na hin erganneem kanaaf abbaa kiyyarraa waan barbaadan hin qabaniim akkuma kalee ilmaan Oromoo fixaa turanitti abbaa kootis ajjeesan jechuun dubbata obboloonim. Eeyyee dhugaadha akka erga jeefamirraa haasee akaree illee kaane akka kaleessa sa'aatii 8 walakkaarra qabutti akka uummatitti dhiyaatee kaasuu wakkaa turaniiti. Qabatamaa godhaa turan immoo gocha fiifiin asiin duraayyuu sirnoota nama nyaataa kana keessatti wanni isin hin godhin jirtu qabatamattu akka mana hidhaa keessaa fuute jiru anka baay'ee saba kiyyaa fi biyya kiyyaa biyya dubbatu wareegama kanfalee bilisummaa isaa barbaachisaa bosona jira malee abbaa kiyyarraa waan qabanu kanammoo gochuun mootummaan nama nyaataan kan qabu ilmaan Oromoo nyaataa turte ammallee dabree abbaa naan immoo qabsoo godhaa jiru saba kiyyaa of kenne kalleetti of kenne ammallee dari qabsoo akkanii seeraan guddaa malee gara goota saddeetuutti. Ajjeechaan akkanaa qabsootaa isaa jiru irraa duubatti na hin deebisu kan jedhu ilmi obbo Waaqoo Jiloo kan waraana bilisummaa Oromootti cibraa laga dambii hoogganu kun ajjeechaa abbaa koo irratti raawwatameen dura lolli hamaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna addaa poolisii Oromiyaa jidduutti adeemsifamee ture haleellaa cimaa irratti raawwatameen ofirraa deebisneem meeshaa waraanaa fi humna namaas boojinee jirra jechuun dubbata. Namni biraa aanicha irraa dubbifne akka jirutti bulchaan godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Uddoom torbaan tokko dura hawaasa walgahii baasee shanee of keessaa baasuu baannaan tarkaanfiin kallattiin isin irratti fudhatama jechuun hawaasa doorsaa ture jechuun dubbatam. Dhimma kana irratti yaada bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalee Uddoom dhagahuuf bilbila harka isaanii irratti bilbillus bilbila nu jalaa hin kaasanim. Godina Arsii aanaa Muneessaatti dargaggooti lama Woshoo Gammadoo fi Saadiq Faayisaa jedhaman ka hojii dhuunfaa hojjetan
Hidhata waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabdan jedhamuudhaan hidhamuu isaanii maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Naa'imaa Umar garas bilbiluudhaan gabaasa dabalataa qindeessiteerti. Dhalattoota godina Arsii Aanaa Muneessaa kan ta'an Washoo Gammadoo fi Saadiq Fayyisaa erga yuunivarsiitii irraa digirii jalqabaatiin eebbifamanii booda dalagaan mootummaa waan hin jirreef hojii dhuunfaa isaanii hojjetaa turani. Tibbana mootummaan maqaa hidhata waboo wajjin qabdaniitiin ukkaamsee hidhuu maddeen gabaasanii jiru. Washoon bara dabre kana yuunivarsiitii Aamboo irraa eebbifame, Saadiq ammoo yuunivarsiitii Jimmaa irraa baruma dabre kan eebbifame yoo ta'u, lamaan isaaniitu muummee barnoota injinariingiitiin eebbifamanii. Erga eebbifamanii boodas dalagaan mootummaa waan hin jirreef lamaan isaaniitu magaalaa Asallaatti waldaadhaan gurmaa'anii jireenya isaaniitii fi maatii isaanii jijjiiruuf hojjetaa kan turan ta'u namni itti dhiyeenyaan beeku tokko OMN'tti himee jira. Washoo fi Saadiq kan hidhaman maqaa waboo wajjin hariiroo qabdaniitiin yoo ta'u, erga hidhamanii ji'a 2 fi torbaan 2 guutee jira. Jalqaba gaafa qabamanii torbaan tokkoof waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Asallaatti hidhamanii akka turan namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku kun himee jira. Torbee tokko booda ammoo lamaan isaaniitu fuudhamanii godina Arsii lixaa magaalaa Asallaa geessuun guyyaa 2 achi bulchanii ammaas san booda gara magaalaa Shaashamanneetti akka dabarsan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Erga magaalaa Shaashamannee geessanii booda humnoonni tikaa mootummaa biltsiginnaa hidhamtoota kanneen lamaan gargar baasuun Washoo naannawa 81 jedhamuun beekamutti, Saadiq ammoo duwwaa tokko appoostootti hidhuu maddi keenya Asallaarraa dubbifne kun addeessee jira. Jalqaba torbee tokkoof waajjira poolisii qajeelcha poolisii magaalaa Asallaatti turani. Ergasii ammootu achi baafamanii halkan 2 magaalaa Asaasaa godina Lixaa Asaasaa halkan 2 achi bulchanii achi ammootu fuudhanii guyyaa 3ffaa irratti gara magaalaa Shaashamannee geessanii. Magaalaa Shaashamannee iddoo garaagaraa geessanii isa Washoo jedhamu kana naannoo 81 jedhamu galchanii, Saadiq ammootu naannoo Appoostoo jedhamu 01 jechuudha. Naannoo duwwaa tokko jedhamu fidanii achitti hidhaa turanii. Ergasii ammootu hanga guyyaa addaatti wanni mana murtiitti dhiyeessanii mataa irratti bananis hin jiru, mirgoobii isaaniif laatame. Sababni hidhamuu Washoo fi Saadiq inni guddaan maallaqa miliyoona 14tti tilmaamamu baankii keessaa baasuun warra bosonaaf deeggarsa taasisan kan jiru yoo ta'u, kunis kan raawwatame hojjettoota baankii fi warra bosonaa wajjin hidhata uumuudhaan jechuun mootummaan dargaggoota kanneen farrajuu maddi keenya dubbatee jira. Maallaqni kunis baankii daldalaa Itoophiyaa damee Ajjee keessaa hatame jechuun maqaballeessii guddaa mootummaan Washoo fi Saadiq dibaa jiraachuu maddi keenya ibsee jira. Kanas ta'ee san Washoo fi Saadiq hanga ammaatti himanni homaatu osoo irratti hin banamin mana murtiitti osoo hin dhihaatin dabaan hidhamanii jiru. Maatiin hidhamtoota kanneenis yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu kan addeesse maddi keenya kun hidhamtoonni kunneen tibba dabre eessa akka geeffaman wallaalamanis amma ammoo Shaashamanneetti hidhamanii jiraachuun hubatamee maatiin deemanii dubbisaa akka jiran ibsee jira. Oduma walqabateen baha Oromiyaa aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti maqaa abaaboo shanee deeggartan jedhuun akkasuma dirqamaan gara leenjii waraanaatti deemuu qabdan jechuun dabballootaa fi humnoonni tikaa mootummaa uummata nagayaa dararaa jiraachuun gabaafame. Godina Harargee bahaa aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti dargaggoon Abdulhafiz Nasruu jedhamu hiriyaa isaa wajjin torbee kana keessa humnoota tikaa mootummaatiin butamanii aanaa Gooroo Muuxii keessatti ammoo shaneetu isin keessa jira jechuun hawaasni jumlaan hidhamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Sirni awwaalchaa barreessaa asoosamoota afaan Oromoo Gaaddisaa Birruu Finfinneetti raawwatame. Obbo Gaaddisaan barreessaa asoosama jalqabaa qubee afaan Oromootiin barraa'ee Kuusaa Gadooti. Arsii Boqqojjiitti kan dhalatanii guddatan namni kun barnoota isaanii sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Boqqojjii fi Asallaatti erga baratanii booda kolleejjii barsiisota Asmaraatti barachuun aartii Oromoo guddisuu irratti xiyyeeffatan. Yuunivarsiitii Finfinneetti digirii isaanii ogbarruu Literature and Foreign Language xumuranii jiru. Digirii isaanii lammeessoo gosa barnoota wal fakkaatu Yuunivarsiitii Finfinneetti xumuran. Waggoota 6 barsiisaa turan. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti Akaadaamii Afaan Sabootaa Itoophiyaa kan jedhamu keessaas hojjechaa
kan turan yoo ta'u koree waaltina afaan oromootiis jalqabarraa eegaluun nama tumsa olaanaa gochaa fi turani. Obbo Gaaddisaan namoota waldaa barreessitoota Oromoo bu'uureessan keessaa tokko. Kuusaa gadoo malee illee kitaabota akka dhaamsa abbaa namummaa waxala qaccee gaabbii burreen bifa tokko miti fedhii gamtokkee jedhan faas barreessuun maxxansanii jiru. Obbo Gaaddisaan dhukkubsatanii wal'aansarra osoo jiranii umurii isaanii 66tti adoolessa 20 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Sirni awwaalcha isaaniis Finfinnee Bataskaana Yoosefitti bakka maatii firootnii fi kutaalee hawaasaa garaagaraa argamanitti raawwatamee jira. Humnooti waraanaa Tigraay tooftaa haaraa loltoota mootummaa Bilisiginnaa haleeluu irratti milkaa'aa jiru jedhamaa jira. Oduu wal qabatee loltoota Tigraay gara daandii guddicha Finfinnee Jibuutii geessutti dhiyaataa dhufuun ammoo sirna mootummaa Bilisiginnaa biratti rifaatu guddaa uumuunis dhagahameeti jira. Waraanni Tigraay baatii sadaasaa waggaa darbee eegale yeroo ammaa sadarkaa murteessaatti ce'uusaa xiinxaltootii fi miidiyaaleen hedduu gabaasaa jiru. Keessumaa eega waraanni mootummaa Bilisiginnaa dhiyoo kana Tigraay keessaa haleelamee ba'ee booda humnooti Tigraay tooftaa lolaa diina hordofanii haleeluu irratti hundaa'ee hordofaa jiraachuu isaanii mootummaa giddugaleessaa kufuuf raafamaa jiruuf qormaata dabalataatti jedhamee jira. Humnooti Tigraay duula haleellaa mootummaa Bilisiginnaa fi humnoota Amaaraa irratti banan kanaan godinoota naannoo Amaaraa sadi jechuunis Gondar Kaabaa, Walloo Kaabaa fi godina Waagimraa keessa seenuudhaan waraanaa jiru. Waraanni Tigraay tooftaa haaraa kanaan duula gara kibbaa fi baha Tigraayitti kan baname yoo ta'u kaayyoon duula kanaas daandii guddicha Finfinnee Jibuutii deemu kutuudhaan sirna Bilisiginnaa jilbiinfachiisuu ta'uu danda'a jechuun tilmaamameeti jira. Waraana kallattii baha Tigraayin Affaar keessatti deemaa jiru kanaan humnooti Tigraay loltoota mootummaa Bilisiginnaa fi humna addaa Oromiyaa dhiyeenya garasitti bobba'ee haleeluun gariin booji'uusaas suuraaleen agarsiisan miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'eeti jira. Jalqabumarraa bobbaa humnoota naannolee kanarratti mormiin kan isa mudate mootummaa Bilisiginnaa milishootaa fi poolisoota naannolee irraa sochoosuun mallattoo mo'atamuu sirnichaa malee waraana waliinii fi lola kaayyoo maleessa ta'eef wareegama kaffaluun hin barbaachisu sagalee jedhan guutuu biyyattii keessatti dhagamaatiin jiru. Poolisiin addaa Oromiyaa waraana kaabaa kaayyoo fi galma ifa ta'e hin qabne kanaaf hin